raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Nagaan keenya bakkuma jirtan hundatti isin haa ga'u. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo hashamaa. Sagantaa keenya dilbata fulbaana 2 bara 2018 guyyaa har'aatiin gabaasa addaa dhimma lola weerara daangaa fi duguuginsa sanyii ba'aa Oromiyaa fi lixa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruu fi qophii dambalii keessummaa qabannee dhiyaanneerra. Dhimma uummata Oromoo irratti shanee gumii qofatoon taane murteessuu kan danda'u uummata Oromoo mara waan ta'eef murtoon kun boor uummata keessatti fudhatama qabaachuuf dhabuusaa beekee adda bilisummaa Oromoo hubatee uummata Oromoo miseensa biyya keessa jiru mariisuun dirqama waan ta'eef isa kana uummanni irraa eegaa jira. Amma ammaatti hin taane kallattii gaafachuu kunniinis gaafanneerra. Adda bilisummaa Oromoo paartiilee biyya keessatti karaa nagaa qabsaan keessaatii kanumti adda isa godhuyyuu laphee uummata Oromoo keessatti akka inni hafu kan godhe uummanni Oromoo hanga ammaatti akka inni wajjin cichee aarsaa kaffalu kan godhe qabxii guddaan Oromiyaa walaboomsuu Oromoo bilisoomsuu mirga hiree murteeffannaa isaa uummata kana harkaan gahuu isa jedhudha waan ta'eef yoo adda bilisummaa Oromoo kaayyoo ganama qabatee ba'e uummanni Oromoo ittiin isa eegaa jiru kana taati qabxii tokko jijjiire uummanni Oromoo qabsoo isaatti fufa. Abbaan qabsoo kana uummata Oromoo dura bu'ee itti fufsiisuu danda'u uummatuma Oromoo keessaatii dhalatee qabsoo kana itti fufsiisuu danda'a. Namni liqinfama jaarmiyaan liqinfamuu danda'a. Qabsoon garuu liqinfamuu hin danda'u dhalootatu itti fufsiisa. Sagaleen olitti dhageessan kun adeemsa jaarmiyoonni siyaasaa Oromoo yeroo ammaatti itti jiranii fi waan uummanni jaarmiyoota maqaa Oromoon dhaabbatanii jiran irraa eegaa jiru ilaalchisuun turtii gaaffii fi deebii xiiqiin dhugaasaa Oromticha lixa Oromiyaa waliin taasise keessaa kan fudhatamedha. Guutummaan isaas qophii dambalii keessummaa keenya keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Dursa kan isiniif dhiyaatu gabaasa xiiqiin dhugaasaa dhimma lola weerara daangaa fi duguuginsa sanyii ba'aa fi lixa Oromiyaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisee jiraattotaaf bilbiluun qindeeffatedha. Keessummeessuun kan isin faana turtu Anfalmattuu Lammiiti. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana haa ta'u. Lola weerara daangaa fi duguuginsa sanyii gannoottan lamaan kana walitti fufiinsaan kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti saboota ollaa Oromiyaa mootummaa wayyaaniin hidhachiifamuun ilmaan Oromoo irratti lola gaggeessaa turaniin lubbuuf qabeenyi Oromoo daangaa hin qabne qisaasamaa turuun akkuma yaadatamu lolli weerara daangaa fi duguuginsi sanyii loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaanee fi saboota ollaa mootummaa koloneeffataa wayyaaniin hidhachiifamaniin ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa ture kunis yeroof kallajab jedhee fakkaatullee ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aa fi godina Harargee lixaa keessatti jabaatee itti fufee jira. Haaluma wal fakkaatuun lixa Oromiyaa Aanaa Bigii, Najjoo fi Aanaa Marsiboo keessattis erga baatii muraasaa as milishoonni Beneeshaangul Gumuzii fi saboonni Beneeshaangul Gumuz mootummaa koloneeffataa wayyaaniin hidhachiifaman tarkaanfii saaminsaa fi ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu yeroo garaa garaatti gabaasaa turuun keenyas ni yaadatama. Haaluma kanaan lolli weerara daangaa fi duguuginsi sanyii milishoota Beneeshaangul Gumuz
liyyuu poolisii Sumaalee fi loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaanee keessa makamaniin Oromoo irratti gaggeeffamaa ture kun sanbata kaleessaas itti fufuun godina Harargee Lixaa Aanaa Meessoo fi godina Wallagga Lixaa Aanaa Marsibuu keessatti lubbuu fi qabeenyi Oromoo milishoota Beneeshaangul Gumuzii fi liyyuu poolisii Sumaaleen qisaasamuu dhageenye nus gara sanatti bilbiluun jiraattota odeeffanne. Jalqaba irratti dhimma lola weerara daangaa fi duguuginsa sanyii godina Harargee Lixaa Aanaa Meessoo keessatti gaggeeffameen lubbuun ilmaan Oromoo lamaa darbuu fi taateewwan waliigalaa dhimma kanaan walqabatee guutummaa godina Harargee Lixaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan nutti hime Oromtichi magaalaa Meessoo akka taanu kanatti dubbisaa aanfata. Naannoo Oromiyaa kallattiin jaanii. Duulli nurra banamee ammaan kana hin dhaabbanne to'ataa jira. Kanaafuu qaamonni waan kana godhanii qaama mootummaa naannoo Somaaleetii jenneeti akka mootummaatti miti mootummaan Oromiyaadha. Wanni inni mootummaa jiru jechuudha. Maaliif jennaan kallattii lolli irra banamuun sana uummanni akka naannoo sanitti akka aanaatti yookaan immoo akka arabdoota lolli irra banamee san qofatti kan lolaa jiru. Uumisha mootummaadhaan lolu jiraniitu mootummaa naannoo Somaaleeti. Araddaan xiqqoon takka har'a fakkeenyaaf araddaa waltaanee jedhamtu Aanaa Meessoo keessa namni lama lubbuun isaa darbee tokko madaa'ee jira. Araddaan kun immoo gara tokkoon oomishni illee kan ga'ee jiru biiziidhaa isaan jiruuf jireenya isaanii yoo kana dhiisanii beelaan kana hundi danda'anii gargaarsa tokkoon alatti akka araddaa kanitti mootummaa naannoo Somaaleetti lolaa jiran jechuudha. Akka mootummaatti kan isaan lolaa jiran mootummaa naannoo Somaalee. Nuti akka araddaatti kan mootummaa naannoo Somaaleetti lolu jiru garuu mootummaadha kan isaanii kan lolu. Nuti mootummaa hin qabnu jechuu bira geenyee jirraa jechuudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti magaalaa Meessoo qofarraa kan Oromiyaa isaan tokko fidanii akka magaalaan seenuuf. Silaa xarafallee keessa wayyaa magaaluma keessa kan isaan jiranii. Uummanni kun ammoo daangaa irratti bilaachitti lubbuu isaanii dhabaa jira. Waan kana waa'ee du'a nama keenyaa kana biyyarraa nuyi nu macheessee jira beekaa. Har'allee nama lama kan lubbuun darbe torbee akkasuma sanduros akkasuma guyyaa tokko illee torbee tokkollee nagaan boqonnee bullee hin beekne uummanni keenya oomishatuu hin danda'u horii tiifatuu hin danda'u yeroo ammaa haala rakkisaa dhimma jiraachuu dhabuu gidduu jira uummanni keenya rakkoo hammaataa keessa jira uummanni Aanaa Meessoo. Lolli kun kan inni gaggeeffamaa jiru Oromiyaa keessatti lafa Oromoo irratti fakkeenyaaf magaalaa Meessoo fi Aanaa Meessoo giddu galeessa lafa Oromooti. Ooyiruu isaanii keessatti kan jedhamu lola weerara daangaa yookaan daangaa irratti akka waan walitti bu'ameeti kan kaasan miidiyaa mootummaa Itoophiyaa kana irrattis garuu lolli kun immoo daangaa irratti tun ta'in lafa Oromoo magaalaa Oromoo keessatti. Mee akkamitti qajeelfama laattati maal jetta dhimma kanarratti daangaadha moo lafa Oromoo irratti ta'aa jira? Lafa Oromoo ganda isaanii ooyiruu isaanii keessatti kan uummanni kun lubbuun isaanii darbaa jiru. Waan ajaa'ibatti ta'u waan uummanni Oromoo beekuu qabu tokko anamma umriin kiyyaa gadi 25 uummata Somaalee kana gaafa isaan dhufan hin beeka yeroo akkama qabu waggaa 4 dura kan isaan dhufanii asii qubatu uummata jala dhufanii hojii godhaa turan. Eessa akka dhufan hin beeku daangaa isaanii walitti qabuus hin jiru uummanni keenya. Gadi tiifata amma ammoo dhufanii raayyaatti fadhiyaa fidee gandi jala alaabaa dhaabee as bira gadi hin darbinaa horii keessatti gadi hin tiifatinaa. Uummanni kun ammoo eessa akka dhufee achi jala nu qubate hin beekne. Kana malees amma ticcitiin biraa kan jiru tokko lafti keenya bara 2004 Somaaleedhaaf mallatteeffamee jira. Kan ammoo isin qabachiisna jedhanii bara 2008 federaalli dhufee kan uummata kaabee shinqaa ture hojiirra oolchuu qabdanii waan kana hanga magaalaa Meessoo lafti mallattaa'ee jira. Keenya akka mallatteessanii hin beekne. Lafti Oromoodha. Abbaan fedhe dhufee warra qubate kan isaanii tahaa jechuudha agarsiisa beektaa. Eenyutu nuuf mallatteesse jedhu? Lammalleen mallatteessee jiraadha kan isaan jedhanii. Yoomigaa kun? Bara 2008. Waggaa 2 dura jechuudha? Lafti kun kan mallattoote bara 2004 jedhanii namoonni mallatteessee jira. Uummanni kun yeroo makan jechuun kan isaan dhufu. Mootummaan federaalaa waan kana isaatu hojjetu jira beektaa. Mootummaa federaalaa kana Islaamii muummichi ministeeraa Oromoodhaa jedhama. Kan dhumaa jiru immoo Oromoodha. Deebii kennaa immoo jiran. Amma isa kanaan maal jedhu? Uummatoo maal godhaa jira? Deebii kennaa jiran. Isaan akkuma beekamu akka Piraayim Ministeera uummata Itoophiyaatti kanas miti akka ija tokko ilaalaa waan akkasii ta'ee kan isaan jechaa jiranii. Jarri kun Abiyyi nama
Taadeenneet illee gaafanneerra. Yeroo gaafannu lammaan nuti qabsoo biraa keessa waan jiruuf akka naannootti ammoo kan gaafatamu bulchaa godinaatiin hundee ture. Gara bulchaa godinaallee gara qaama mootummaatiin dhiibbaas goonee jira jechuu barbaadeeti dhufneerra. Godina yeroo dhaqxanoo maal jedhan warri godinaa? Korobittineessaa isin ramanna jedhanii ramadan magaalaa keessa jechuudha. Tole. Achitti kan isaan ramadanii gara bahaatiin araddaa jahaa kan jiru. Araddaan guyyuu namni keessaa dhumu kana gara bitaatiin illee akkasumatti jechuudha. Haa nama mi'eessoo. Saniifuu jarri kun silaa kan ramadame araddootarra. Korobittineessaa ramadame kun baay'inni isaanii hagam ta'a. Yeroo jarri kun dhufanii Oromoo fixan kunoo arrayyuu ajjeesaa oolanii maal immoo godhaa jiru? Baay'ina isaanii gaataallee qabaatu baaduu yeroo yaadumama 50 waan caalu natti fakkaata. Yeroo hundaa'u jarri dhufee erga uummata keenya dheetiin isaan kan dhaqanii yeroo isaan dhaqanitti waa tokko hin jiru. Waan kana dursaniiti silaa kanatti taa'uu qabanii erga lolli ta'ee booda dhaquun faayidaa tokkollee hin qabu. Araddoota hundaatti namni muramu gamuu qabaa jennee gaafanneerra. Humna hin qabnu humna yeroo argannetti ni boonanii jechaa jiru. Asirratti mootummaan naannoo Oromiyaa akka uummata keenya gargaaraa hin jirredha kan dubbadhu afaan guuttadhee jechuudha. Maaliif yennaan akka qaama mootummaatti wanni inni godhaa jiruu fi wanni tahaa jiru waliin madaalu waan ta'eef gargaaraa hin jiru jechuu hin danda'a. Gara biraatiin immoo naannoo Harargee baafiyyaa keessatti akkuma beekamu naannoo intarneetii curamee nama baay'eedha kan nu baadhume. Araddaan ibsa keessaa gara nama 10 ta'a. Gara Harargee baay'ee deemee gara Ammayyu Mullukkee irratti akkasuma nama baay'ina dhume tarii quba qabdu ta'a. Gara Cinaaksanii, gara Baabbileetii, Harargee baafiyaan kallattii hundaan ittuma jiraa jechuudha lolli dhaabbatanii jiru. Kan itti sila kaaftee yeroo pirezidaantii Opiidiyoo Lammaa Biroo yeroo dhaqxanii dhimmi kun kan inni ilaallatu bulchiinsa godinaa ilaallata malee nu waan biraa hojjechaa jirra jedhee jette. Dubbii sanarraa ittiin argitan Oromoon osii du'aa jira namni kun Oromoon bulcha jedha. Oromoo du'a oolchuu moo misooma kabiraatu dursa silaa? Kanaanis kan nu dhibee nuyi bakka guutumaan guututti mootummaa hin qabnu jechaa jirra. Yeroo laalu namni keenya araddoota gara tarafaa Oromiyaa warri jiran yeroo kanatti dhumu kana akka waan lubbuun uummata kanaadhaa waan lubbuu namaa hin ta'initti waan laalanna fakkaata mootummoonni naannoo Oromiyaatiif uummanni aangoo qaban kan jiru kun. Wanni lubbuu keenya irra kaabilii hin jiru. Mootummaan dhiibbaa godhuu hin dandeenye nuuf lubbuu keenya kan baraaruu hin dandeenye nuuf mootummaadhaan itti jenneeti. Mootummaa hin qabnutti bakka kan nuti beekta. Egaa gara mootummaati waan tokko erga abdiin dhibee dura Oromoon horii dirmata amma immoo sanuu yeroo Oromoon dhumaa jirutti namootuma muraasa yoo ta'e malee waan dubbatamaa jiru hin jiru miidiyaa irratti illee ka'aa hin jiru. Amma egaa kan mootummaa dhiifnu Oromoon mootummaa hin qabdu akka uummataatti uummata Oromoon maal jetta dhaamsa waliigalaa dhaammadhuuti cuunfii kanarraa suma irratti xumurraame. Dhaamsiin akkuma kana duratti ammaddaa ture uummataan kanneen jiru uummanni daangaa irra jiru uummanni naannoo tarafa Oromiyaa irratti uffataman uummanni jiru. Hundi isaaniitu gaachanni isaanii uummata isaan duuba jirudha malee mootummaa naannoo Oromiyaatiin yoomillee kanaan mootummaa irratti hin hirkannu nuti dandeenyeeti kan jiraannu uummanni naannoo biraa naannoo isaanii nageenya qabdu uummata daangaa kanarratti akkuma duraanitti tumsaa jiru ammas tumsi isaanii immoo jabaatee akka itti fufuudha akka dirmatanii fi uummata kanaaf gargaarsa ta'anii naannoo dhaamuu uummatummaatti jechuu kan hin dhaamne. Tole egaa ulfaadhuu Oromtichi godina Harargee lixaa Aanaa Mi'eessoorraa haala uummata Oromoo irratti deemaa jiruuf akkasumas dhaamsa waliigalaa uummata Oromoottis waan dhaammatteef anis dhaamsa kee uummata Oromoo biraan siifan ga'a. Oromoonis haala amma uummata Oromoo Harargee irratti deemaa jiru kana quba qabaatee akka dammaquuf abdiin qabaa kanarraa xumurreerraa biyya nagaa jiraadhu obboleessa kiyya. Lola weerara daangaaf duguuginsa sanyii Oromoota aanaa mana sibuu irratti miliishonnii fi saboonni Beneeshaangul Gumuz mootummaa wayyaaneen hidhachiifamuun sanbata duraa kaleessaa waaree booda aanaa Bindigiluu magaalaa Daalattii fi naannoo sanitti bananiin Oromoonni lakkoofsaan 10 ol ta'an ajjeefamuu danuun madaa'uu fi kanneen lubbuun hafanis gara magaalaa Mandiitti baqachuu kan nutti himan Oromoonni aanaa mana sibuu lolicha keessas harki Opiidiyoo jiraachuu akka noollee fi Poolisoonni Oromiyaa magaalaa Mandii jiranis akka Oromoof dirmachuu didan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan. Oromoota lamaan odeeffanne keessaas dursa kan Oromticha dilbata irraa galgala toora sa'a 3tti toora bilbilaan odeeffannee isin dhageessifne achiis kan Oromticha kaleessa halkan yeroo lolli deemaa ture odeeffanneetti taakkinaa
Oromtichi galgala kana aanaa mana sibuu odeeffannoo nuuf kenne akka ittaanu kanatti dubbisaa aanfata. Faayidaa gargaraati kaasee magaalaa Adaalatti dubbiisa tureen dubbichi galgala jalqabee amma ammaatti kan du'e namoota gara 8 jedhama. Amma ammaatti gara wanti qulqullaa'in jiru. Kan isheen xiyyaadhaan dooftee sikarrataasan oftee jiraan ambulaansiin deemtee eegutee hospitaala magaalaa Mandiitti ilaalamaa kan jiran jiru. Kan buqqaanii magaalaa Mandii galan illee jiruun amma kanarra deemaa jira magaalaa Adaalatti keessatti. Gama mootummaatiin waan tokko dirmannaan godhames hin jiru jedhama. Poolisiin magaalaa Mandii keessa jirullee kaleessa galgala karaa ga'anii tochiin ga'een dhaabbatanii afanii jedhani. Har'a immoo akka isaan dhaqaniif uummata dirqisiisaa ture. Haa ta'u maleessa ammayyuu keessa akka isaan hin seennedha. Uummata Oromoo irratti ammallee naannoo sanatti tarkaanfiin fudhatamu akka itti bufeedha. Kan odeeffatteetta laata? Eeyyamiin uummanni magaalaa Mandii irra ganamaatii kaaseen bulchiinsa deemee lafa onni liyyuu kan Oromiyaa jiranis deeme dhaqaatii irraa dhawwaa jedhanii jechaa turanii namoonni magaalaa Mandiillee namoonni sabboonota ta'anii makiina isaanii kennanii humna liyyuu makiinaadha achi gara Adaalattiitti erguudhaaf turanii isa booddee karaa dhaga'anii ol deebi'anii dhufanii. Egaa gama tokkoon jarri kun yeroo garaagaraatti magaaluma Mandii keessatti iyyuu Oromootti dhukaasanii ajjeesaa turan Beenguwaattis, Qeelaa Daabbusittis, Qilxukaarraatti iddoo garaagaraatti yeroo Oromoon du'u garuu hin dirmataniif mee jara kana attamitti ilaalta? Uummata Oromoof dhaamsa attamii qabda? Yeroo darbeen kan gara sa'aatii 12 keessa dhufanii biyya nagaa uummata nagaa hojjechaa irratti dhufanii dhukaasa bananii namacha tokko ajjeesanii nama 2 immoo rasaasaan miila keessa dha'anii isa sanatu waan tokkoon qulqulleessin har'a immoo gaafa humni qilleensa distiidha uummata Oromoof itti arabi immoo booda dhaqanii isaanirraa dhawwanii as ta'aniitu akka wanta uummata Oromoodhaaf hojjetaniitti ta'anii haasa'uun uummata Oromoodhaaf wanta dhawwaaran tokkollee hin qabanu. Barattoonni yeroo hiriira ba'an immoo asiin immoo rasaasaatiin of eeggeessatti jettee humna uummata Oromoo miidhaa tokkollee irraa dhawwuu hin dandeenye. Nuuni kan nu gooyyomsu malee kan dhugaadhaaf nu hojjetu amma ammaatti hin argatiidhaan jiran. Isaan kan isaan danda'an qeerroo harka qullaa erga isaa falmatuudhaan ajjeesuu hin danda'u. Humna isaas qabuun warroota uummata Oromoo miidhan immoo yeroo miidiyaatti ba'anii sinirraa dhawwinaa maaloo jedhu otoo nurraa dhawwuu danda'anis dhiisanii kunoo ta'anii tasiitii gargaarsa illee hin goonee fi namoota dhufanii magaalaa keessa qubataniidhaa fi bulchiinsi gargaarsa godheef tokkollee hin qabu namootatu hiratee fudhatee galeeniif. Sabuma Beneeshaangul kanayyuu kan akka inni Oromoo irratti ka'u kan godhe harka mootummaatu keessa jira jedhama. Dabalee immoo milishoonni Beneeshaangulis immoo uummata wajjin ta'aniiti kan isaan Oromoodhaa jiran. Harkumti OPDO keessa jira jedhama. Daalattiidhuma immoo kan Beneeshaanguliif kenne OPDOdhuma bulchitoota magaalaa Mandiiti. Meesa kana keessa harki isaanii waan jiru fakkaatu dhugaa qabatamaa dur ture waliin. Inni kuniin baay'ee nama shakkisiisan gaafa isheen achiiti uummata Oromoo akka kanatti ajjeestee sakaan waraantee sakaan xiyyaadhaan sakaan rasaasaan ooftee mootarii ijoollee Oromoo ittiin rakkatanii laga kana keessa deemanii gubanii yeroo isaan ittiin deeman illee gubdee gaafa isaan callisanii akka kanatti ilaalanii uummanni harka keessaa qabdu illee baay'ee shakkaa tureen yeroo darbe yeroo dubbii kaastee turte ijoolleen qeerroonii karaa cufanii waan tokko gaditti darbuu amma uummata Oromoo miidhaa turte miidhamtu ennaan. Jaarsummaatti OPDO'n abbaa gadaa maaloo itti abbootii gadaa argatteetu karaa bansiisteenis. Har'a immoo fonoo gaafa uummanni Oromoo akkasittidhaan wareegamu calleettee nurratti ilaaltiin otoo humna qabdee jettee nurraa dhawwuu dandeessu. Kun akka harka isheen keessaa qabdu baay'een tokko nama shakkisiisan keessaas hin dhabdu. Itti fufuun ammoo odeeffannoo kaleessa walakkeessa halkanii yeroo lolli deemaa jiru bilbilaan arganne isin dhageessifnaa innis kunooti. Lolli kun kan inni ta'e Wallagga Lixaa Mandii jaalatti kan jedhamu naannoo jaha keessa kan jirudha. Achitti guyyaatu ijoolleen gabaa Mandiitti galtu shokkaadhaan ijoollee Oromoo waraananii. Warra Beneeshaangultu. Achiyoo. Ergasii ijoolleen keenya ijoollee Oromoo warra jiran dirmatanis uummanni warri Beneeshaangul immoo xiyyaadhaan lolutti ka'anii xiyyaadhaan akka booddee shukkaadhaan bidhaadhaan lolutti ka'anii. Xiyyaadhaan ijoollee waraanee shukkaadhaan ol waraanee ergasii booda sa'aatii 2 keessa immoo dhukaasu jammari. Eenyu kan dhukaasu? Liyyuu aayilii warra Beneeshaangul kan achi jiruudhaan. Gama keenyaan kan bareegamee qaama 3 gamachiin immoo namni tokko namoonni 5 kan ta'an immoo shukkaadhaan waraananiiru. Egaa ammayyuu halkan kanatti buufeema jira jechuudha lolli kun?
korri bittinneessaa kan jedhamu mandiidha. Jikee yaatee ase jira quriin ta'ee karaa dhaabbatee si'achi hin geenye dhaabbataadhaan gidduu galeechi immoo tasgabbeessuu wayyaaleeniiti inni callisee dhaabbateedha. Uummatni Oromoo magaalaa Mandii immoo gara sanatti dirmachaa jira jedhanii kana quba qabdaa? Uummanni gara sa'aatii tokko booddee qabbanaa'eeraa badhaa mitoomaa mitiinnaan borii adda baafaa qabooritti hirmannaan qaamonni muraasni immoo itti dhaqanii haroo kan jedhamu irratti dhiyoo jiru. Isaan dhaqanii raaddaa quuqleffachuu yaleeru bakka erga uummanni itti baay'atee immoo lolichi dhaabbateera mee borii waan ta'u hin beeknu malee dhukaasa maayuu darbee darbeen dhukaa jiran. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Wallee gabaabaa kana booda immoo qophii dambalii keessummaatu isiniif dhiyaata. Ammas nu faana turaan affeerraa keenya. Egaa ulfaadhuu qabsoo karaa nagaa gaggeessinaa jechuudhaan egaa waamicha gama garaagaraan ta'een ol qabatee jaarmiyoonni siyaasaa hedduun biyyatti galaniiru. Uummatni Oromoos garii kan gammadus akkuma jiru kaan immoo gammachuu kanarra qophaa'utu barbaachisaa warri jedhanis jiru. Mee egeree Oromoof Oromiyaaf akkasumas ammoo qabsoodhuma kanaaf attam ta'uu qabaa jetta? Uummanni Oromoo maal jechaa jira? Isa kanarraa jalqabna. Kun uummata Oromoo keessatti yeroo ammaa kana haasaa bal'aa ta'ee kan uummanni Oromoo irratti mari'achaa jirudha. Araaramuun gaariidha. Araara kana keessa maaltu jira? Araarri kun immoo hammam iftoomina qabaa? Uummata Oromoo keessatti hammam fudhatama qabaa isa jedhu uummanni kallattii wal argutti lafa wal argutti yeroo yerootti haasaa walis gaafata. Amma uummanni Oromoo dhaabarraati kan inni eegaa jiru. Eegees immoo yeroo ammaa kana gara xumuraa jala kan inni gahee marii gara mootummaa jiru kanatti dhufee mari'achaa jiru kana ulaagaa inni ittiin qabatee gara mootummaa kanaa dhufee maalii ulaagaa qabate kana keessatti immoo hammam gara miseensaatti dhiyaatee haasofsiiseera. Mootummaa faana kan inni haasaa jiru icciitii miti. Mootummaa faana iyyuu haasaa jira dhaabni kuni. Miseensa biyya keessa jiru waliin garuu hammam haasayeera. Qabxii mootummaatti qabatee dhiyaate kan ammoo qabxii kanarratti walii galle qabxii kanarratti immoo wal dhabne yaa uummata Oromoo yaa miseensa biyya keessa jirtanii kanarratti yaada maalii qabdu nu sadarkaa kanarra geenyeerra uummata Oromoof hammam ifa godheera murtoo dhaabni kun mootummaa faana boor murteessu gadi bahee irratti walii galu yoo uummanni Oromoo hin fudhatu ta'e murtoon murtaa'u kun akkasumaan ta'a waan ta'eefi. Itti dhiyeenyaan miseensa biyya keessa jiru mariisisuun dirqama waan ta'eef miseensa immoo amma mariisiseera amma mirmaachiseera isa jedhu itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Kallattii gaafachuu qabnuunis gaafanneerra. Miseensi biyya keessa jiru hidhamaan maqaa dhaaba kanaan hidhame uummata Oromoof namni aarsaa kaffale kanarraa eegaa jira. Qabxii gurguddaa inni qabatee mootummaa faana mari'achaa jiru maal akka ta'e turtii amma ture kana keessatti immoo maalirratti akka walii gale maalirratti akka wal dhabe inni guddaan egeree Oromoof Oromiyaa irratti maalirratti walii galeetu hammam amaneetu mootummaa kana gara biyya kanaatti seenee kan inni mariisise tole. Amanee gara biyya kanaatti seenee uummata kana abdii godhate ergitti seenee inni guddaan kan dhaaba kanarraa barbaachisu miseensa itti dhiyeenyaan mariisisuu dhimma uummata Oromoo irratti shanee gumii qofa otoo hin taane murteessuu kan danda'u uummata Oromoo mara waan ta'eef murtoon kun boor uummata keessatti fudhatama qabaachuuf dhabuusaa beekee itti hubatee uummata Oromoo miseensa biyya keessa jiru mariisisuun dirqama waan ta'eef isa kana uummanni irraa eegaa jira. Amma ammaattis hin taane kallattii gaafachuu qabnuunis gaafanneerra. Inni ijoon uummanni kun eegaa jiru immoo dhimma waraanaa irratti iji uummata kana waraana kana waan ta'eef isa kanarraa eegaa jira. Kanaaf seensi jalqabame haasaan jalqabame gaariidha. Haa ta'u garuu fiixaan bahiinsa isaa irratti uummanni dhiibbaatti gochuu qaba. Kallattii jiru hundumaan iyyuu immoo deeggarsa araaraa jedhee uummanni hiriira bahaa jira. Hiriira bahuu kanarratti uummanni irratti hirmaannee isin argina. Ergaa carraa arganne irratti dabarsina. Kan uummanni qabxii inni qabate yeroo ammaa kana deemaa jiru adda durummaan araarri gaariidha. Araarri araaramu kun garuu
injifannoo uummanni Oromoo waggaa meeqaaf dheebote kana of harkaan geessisu waan barbaaduuf isa amma hidhatee jiru waraana uummata kanaa waboo hidhannoo isaa jabeessuu innumaayyuu humna dabalataa dargaggeessi kun qeerroon qarreen itti dabalee hidhachuu qabaa biyya kana eeguu qabaa humni amma biyya kana keessa jiru Oromiyaa eeguu hin dandeenye isa jedhu qabxii guddaa qabateetu as bahaa jira uummanni Oromoo. Ayyeegaa ulfaadhuu jaarmiyoota siyaasaa Oromoodhaa karaa nagaa qabsoo'an kan akka KFO fi Adda Bilisummaa Oromoodhaa kan Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu marii tokko taasisanii akka ta'iinsa tokko irra akka ga'anitti kan miidiyaan kaleessa baasaa jiru. Isa kanamee akkamittiin ilaalta? Tole gaariidha. Inni kun dheebuu uummata Oromooti. Dhaabi maqaa uummata Oromoon dhaabate jaarmiyaan kamiyyuu qabsoo uummata Oromoo irratti gatii inni baasu gatii guddaadha waan ta'eef isa kanaaf immoo uummanni wabii dhaabolee amma walitti dhufan kanaati waan ta'eef uummata kana malee socho'uu hin danda'anii sadarkaa kanarra kan isaan geessise uummata kanaa dhiibbaa uummataati. Murtoon uummata kanaa maqaa uummata Oromootiin dhaaboleen bakka meeqatti hiramanii jiran uummata Oromoo biratti gara fuulduraatti fudhatama akka hin qabne uummanni Oromoo isa kana jaramuree waan qabatee jiruuf dhuguma dhimma uummata Oromoo irratti hojjedha dhaabni jedhee ka'u kamiyyuu dhimma Oromiyaa irratti dhimma mirga uummata Oromoo kabachiisuu hiree uummata Oromoo murteeffachiisuu irratti tokko yoo ta'e as ba'e humna yoo ta'e uummata Oromoof amansiisaa ta'uu danda'a. Humna amma mootummaan ani qaba jedhu kanas jilbeeffachiisuu danda'a. Uummata Oromoof dhaabatu taanaan tokko ta'uu humna ta'uu uummanni Oromoos gaafa sana isaan bira dhaabachuu danda'a. Garuu namuu dhuunfaa isaatti akkuma mana daldalaatti banatee maqaa kanaan yoo fiiga ta'e uummata Oromoof kufaatii malee ce'umsa fidu waan ta'eef walitti dhufeenyi sun gaariidha. Walitti dhufeenyi sun garuu iftoomina qabaachuu qaba. Qulqulluu ta'uu qaba. Dhaabileen biyya keessatti karaa nagaa qabsoo kana gaggeessaa turan paartii garaagaraa faana turanii fakkeenyaaf KFO'n Madirak kan jedhuun socho'aa ture. Sana keessa immoo dhaabolee garaagaraa jira. Sanyii garaagaraatu jira. Saba garaagaraatu jira. Inni kun walitti hidhamuu isaanii keessatti sabaaf sablammiin achi keessa jiru kun dhaaboleen garaagaraa achi keessa jiran kun hammam waliigaltee isaanii irratti gammadu hammam immoo gaafa isaa walitti dabalaman kana qulqullinaan deemuu danda'a. Dhaabni sammam isa kana qulqulleeffateera isa jedhu gara fuulduraatti waan ilaallu ta'a. Yoo waliigaltee isaanii kun hidhannoo amma waraanni hidhatee jiru kana kan hiikkachiisu yoo ta'e gara sanatti deemu yoo ta'e qabsoo gara nagaa yoo jedhanii ka'an inni kun waan uummata Oromoo irratti waliigalchuu miti. Yoo garuu qabsoo hidhannoo yeroo dheeraaf gaggeeffame kan cimsu yoo ta'e waan gaarii tokko gara tokkotti tarkaanfachuu danda'u yaada jedhuun qaban. Egaa warri kun lamaan akkuma jirutti ta'anii garuu kan amma Oromoon barbaadaaf gaafataa jiru fedhiinsaa maali? Biyya sana kee jiraatudha moo kan isaatti abboomee biyya Oromoo yookaan Oromiyaa walaboomte keessa bilisummaan jiraatudha? Yaada attamiiti kan uummata keessaa ka'aa jiru? Egaa adda bilisummaa Oromoo paartiilee biyya keessatti karaa nagaa qabsaan keessaatii kanumti adda isa godhuyyuu laphee uummata Oromoo keessatti akka inni hafu kan godhe uummanni Oromoo hanga ammaatti akka inni wajjin cichee aarsaa kaffalu kan godhe qabxii guddaan Oromiyaa walaboomsuu Oromoo bilisoomsuu mirga hiree murteeffannaa isaa uummata kana harkaan gahuu isa jedhudha waan ta'eef qabxii ganama addi bilisummaa Oromoo qabatee bahe kana keessatti tokkoon ishee yoo sharafamtee argamte uummanni Oromoo akka salphaatti uummata nama dhiisu miti. Inni kun jaarmiyaan kamiyyuu dhaabni kamiyyuu gadi fageenyaan hubachuu danda'uu qaba. Uummanni Oromoo kan inni dhaaba kanarraa eegu borus ta'e har'aa sagantaa qabatee bahe sana akka qabatee bahetti uummata Oromoo biraan gahu uummanni Oromoo hiree murteeffannaa isaa walabummaa isaa bilisummaa isaa akka inni mirkaneeffatu gochuudha. Yoo kanaan godhu ta'e uummata Oromoo biratti fudhatama akka hin qabne kanumaayyuu amma nama guddaa miti. Daa'imni karaarra deemtuyyuu umuriin ishee waggaa 10 kan taate fi sagarii kan taateyyuu kan isheen har'a afaan banattee haasaa jirtu waa'ee bilisummaati. Bilisummaan immoo uummata Oromoof kan hin dhufuu danda'u mirga hiree murteeffannaa isaa yoo mirkaneeffatedha. Yoo hidhannoon amma hidhatamee jiru irra daran itti jabaatee dhaabatedha waan ta'eef uummanni Oromoo isa kana eegaa jira. Yoo addi bilisummaa Oromoo kaayyoo ganama qabatee bahe uummanni Oromoo ittiin isa eegaa jiru kana qabxii tokko jijjiiree uummanni Oromoo qabsoo isaatti fufa. Abbaan qabsoo kana uummata Oromoo dura bu'ee itti fufsiisuu danda'u uummatuma Oromoo keessaatii dhalatee qabsoo kana itti fufsiisuu danda'a. Namni liqinfama jaarmiyaan liqinfamuu danda'a. Qabsoon garuu liqinfamuu hin danda'u dhalootatu itti fufsiisa waan ta'eef. Inni gara biraan
hangam of qopheessee jira isa jiru uummanni Oromoo isa durii caalaa daran of qopheessee jira. Sababiin isaas mootummaan amma adda bilisummaa Oromoo wajjin haasa'u kun mootummaa ajjeesaa ture, mootummaa nama hiisisaa ture, mootummaa bara isaa guutuu impaayerri kun lafee uummata Oromootiin caccabaa dhangala'aa kan dhaabatte waan ta'eef isa kanaaf uummanni dammaqee yeroo kam caalaayyuu of qopheessee eegaa jira. Sababiin isaas mootummaa hin amanamnedha. Mootummaa Itoophiyummaa leellisu waan ta'eef hiree murteeffannaa bilisummaa uummata Oromoo hin barbaadu waan ta'eef uummanni Oromoo isa kana of eeggannoo itti deemaa jira. Kanammoo adda durummaan warri jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiran yoo kallattii isaa jijjiiru ta'e, yoo kan liqinfamanii argaman ta'e uummanni Oromoo qabsoosaa itti fufuuf ammayyuu qophaa'ee of qopheessee jira. Qophaa'aadha uummanni Oromoo. Uummanni Oromoo amma isuma ce'umsa yookaan immoo haaromsa jedhan kana keessatti akka inni jabaatu qabu, ijaaramuu qabu. Jaarmiyaan immoo akka inni hidhannoo hiikkachiisu yuutuu hin taane hidhannoo jabeessuu isa hidhatanii yoo akka inni hidhachiisu qabudha. Egaa gama biraadhaan ammoo warri Habashootaa wal ijaaranii jiru akka ajaa'ibaatti keessumaa humni Amaaraa. Yeroo Oromoon siidaa Minilikunarraa ka'uu jedhutti lakki Minilikiin ka'uu aanoleef calanqootu ka'uu qabaa jedhanii dabalanii immoo Xaayituu Bittuliyyuu siidaan ishee dhaabbatuu jedhaa jiru. Egaa dimokiraasii inni keessatti Oromoon sabaaf sablammii wajjin jiraataa jedhanii haasaa jiran isa kanatti nu geessa jechuudha. Mee kanarraa maal agartati? Maaltu sitti mul'ata adeemsa Habashootaa kanarraa? Tole egaa amma mootoleen biyya kana bushaa jiranii kan Itoophiyaa bushaa jirus, kan Oromiyaa bushaa jirus, kan Habashoonni kan TPLF guddisee as baase waan ta'eef yoomiyyuu uummata Oromoo cina dhaabachuu otoo hin taane Itoophiyummaa leellisuutu isaan baasa waan ta'eef ajjeesanii dhiiga harka isaaniirraa qabu, hiisisanii hidhaatii qabu. Isa kana gochaa waan turaniif jarri kun akka barbaadanitti Itoophiyaa kana waan gadi lakkisan miti. Olaantummaa Habashaa leellisuu kan isaan hin dhiifneef, waan kaleessa Habashaan isaan guddiseef, waan kaleessa Habashaan adaraatti kenneef, dabaree wal harkaa fuudhanii uummata kana gabroomsu waan baraniif guddifachaa warra jara sanaa warra Amaaraa warra TPLF waan ta'aniif waan Habashoota keessatti akkaataa kanaatiin handhuurri isaanichi keessatti dagaagee fi isa kanaaf olaantummaa isaanii kan isaan leellisan innumaayyuu isaan carraa amma argame kanatti Habashoota dabarsanii aangessuudha malee uummata Oromoo dabarsanii aangessuuf fedhayyuu hin qabanii. Gaafa uummata Oromootti aangoo kennan maal tokko isaan mudatu waan beekaniif isa kanaaf mana ijaarrachaa jiru, Habashoota aangessuuf qophaa'aa jiru. Inni kuni yerootti uummanni Oromoo kun dhumaa jiru kanatti dhumaatii uummata Oromoo toon ta'an isaan akkaataatti umurii isaanii dheereffatan uummata Oromoo walirratti ijaaranii kaan warri qabsoo kana keessaatii kallattii garaagaraan caccabee gale gara isaaniitti makamee shira garaagaraa xaxee akkaataa kanaatiin wal jala dhaabatee Oromoon otoo walii isaa paartii garaagaraatti waliree wal jala dhaabatee wal loluu Habashoonni as bahanii olaantummaa isaanii mirkaneeffachuuf of mul'isuuf yeroo muraasatu isaan hafe waan ta'eef isa kanammoo kan haala aanjessaa jiru eenyu yoo jenne warruma dhalootaan Oromoo keessaa bahee har'a Itoophiyaa bulchina Oromiyaa bulchina jedhanii nama gabroomsuu keessatti warra qancarantu kana gochaa jira waan ta'eef uummanni Oromoo borus ta'e har'a du'ee dhiigasaa dhangalaasee lafee isaa caccabsee yoo biyya kana of harkaan hin gaatu ta'e sossobbii amma deemamu kanaan uummanni Oromoo aanga'uus hin danda'u, bilisummaasaas argachuus hin danda'u. Yeroo dhiyoo keessatti Habashaan of ijaaree wal ijaaree tokkomee as bahee uummata kana kan TPLF gabroomse caala gabrummaa durii caalaatti gabroomsuuf deema waan ta'eef uummanni Oromoo qabsoo guddaatu isa eeggata, lola guddaatu isa eeggata, dhiiga dhangala'uu isa durii caalaa guddaatu isa eeggata waan ta'eef shira amma xaxamaa jiru kana olola haaromsa jedhamee oofamaa jiru kanatti uummanni Oromoo gurra isaa kennuu hin qabu. Uummanni Oromoo itti dammaquu qaba. Inni hubateera. Inni hubanne immoo wal hubachiisuu qaba. Aangawoonni amma biyyarra jiran kun uummata Oromoo gabrummaa dheeressuu, umurii bittaa dheereffachuudha malee bilisummaa uummata Oromootis hin gammadanii. Kanaaf warri amma jaarmiyaa hooggananii gara biyya kanaatti seenan keessumaa addi bilisummaa Oromoo isa kanarratti dammaquu qaba. Keessumaa yeroo dhiyootti asitti waa'ee simannaaf qophiin qophaa'amaa jiru jira. Qophii qophaa'amaa jiru kana duratti otoo gara mana kanaatti hooggansi hin seeniin dura wantoonni qulqullaa'uu qaban warreen gara biyya kanaatti jila mootummaa haasofsiisuuf gara biyya kana seenan qabxii irra gahan uummata Oromoo ibsanii booddee hoogganni dhaaballee gara biyya kanaatti yoo seene gaarii ta'a isa jedhuun qaban. Ayyee guddoo ulfaa dhugamee dhuma irratti
Simannaadhuma hooggantoota yookaan immoo Hayyuu Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa fi warra waliin jiran akkasumas waraana haga tokko alatti hafee jiru kana simatuudhaa fi simannaa qophaa'aa jiru kana keessa OPDO'n harka naqattee namoota OPDO'n qopheessitetti yoo gara Finfinnee deemaa jiraa jedhama. Meeshaa kana quba qabdaa? Hayyee kun ifa kallattii garaagaraan of ijaaranii wal ijaaranii isa kanaaf of qopheessaa jiru. Torbee sagantaa kun itti jalqabame keessatti namnu irratti wal gaafachaa ture, irratti wal qeeqaa ture. Namoonni adda durummaan qophii simannaa kana gaggeessan namoota bilchina qaban ta'uu akka qaban, namoota waa'ee siyaasaa beekan, namoota hojii tikaa beekan, namoota dabballummaan adda bilisummaa Oromoo keessatti socho'aa ture, namoota bilchina qaban akka ta'aniif yeroo garaagaraa keessatti eeruus kennineerraa fi qeeqas kennineerraa. Kun immoo bakkee garaagaraa keessatti ta'aa jira. Godinaalee adda addaa keessatti ta'aa jira. Namni bakka 2-3 wal qoodee koree simannaaf of qopheessaa jira. Kaan kan ijaaree qopheessu OPDO'dha. Isa kana keessa fafa baay'ee jira waan ta'eef guutummaa guutuutti eeyyeen qulqulluudha. Qaama dhaabaatu isa kana caasaa dhaabaatu hojjechaa jira jechuu hin dandeenyu. Sababiin isaas godina tokko keessatti fakkeenyaaf yoo fudhatte koree 2-3tu dhaabatee jira. Garee 2-3tu dhaabatee jira. Garee kana keessa harka naqatee kan jiru kan iddoo 2-3tu qopheessee jiru eenyu? Mootummaatu kana gochaa jira. Shira mootummaan xaxaa jiru waan ta'eef. Kun immoo godina irraallee nama qindeessee koree jidduu galeessaa irratti walgahii irratti hirmaachisuuf OPDO'n illee nama qindeeffatee ergatee jira. Keenyaaf amma Najjoorraa yeroo darbetti kan namni qindaa'ee dhaqee shira mootummaan xaxee ofiisaa wal ijaaree mootummaan ergate iddoo garaagaraatti akkas gochaa jira waan ta'eef dhaabi caasaa isaa qulqulleeffachuu danda'uun dirqama. Tole egaa dhugaadhumatti qeerroo Oromoo yookaan hayyuu Oromoo lixa Oromiyaa Maccaarraa hegeree Oromoof Oromiyaa irratti akkasumas dhimma jaarmiyaa siyaasaa Oromoo irratti yaada bal'aa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoof laatteef guddoon si galatoomfadhaa horii bulii. Ayyee injifannoo. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo qaataa eegaltanii ilaamaa qophiilee keenya waliin turtii qabaataa turtanii fi horaa bulaasiniin jecha haga sagantaa keenya itti aanu walitti deebinutti ammoo walleedhuma kana isin afeeruun kan nagaa isinitti dhaammatu Antiiqii Dhugaasaatii walleen itti fufaa. Bora ko bore mbasa ko da ko kajeli ka bora nuga manyatu bore baba tamale ko la mi bore mbat ton ke rumajiru ko terra garaniru dirara garaniru tiko ko tinkona ya joroko godangama lavamba tunchamadana godangama lavamba atume kotana wadu kamna ya komoko wal jalana wal mararfana gafadigi dibalabdana wal mararfana gafadigi dibalabdana kotinkona ya joroko godangama lavamba tunchamadana godangama lavamba atume kotana wadu kamna ya komoko wal jalana wal mararfana gafadigi dibalabdana Tukilali akaliyan akuma komo walirani swagarta ade hari arkan kodatu jarri biya gota biya dira shawati lari shimani dama sakali me tukilali akaliyan akuma komo walirani swagarta ade hari arkan kodatu jarri biya gota biya dira shawati lari shimani Koti jibi charvaza lejisu koti jibi charvaza lejisu loliya kero loli suma galami lelisu loli gamesi loro debisu koti ajero koti jibi charvaza lejisu koti jibi charvaza lejisu loliya kero loli suma galami lelisu loli gamesi loro debisu kodo gabu Wala cheka, rubu gota, wakateka, kalogama, edi
jabbii lubbuu keeroo eegii rabbii suma kan lammii